akkuma beekamu Tamasgeen Tsaggaayee faana kan wal barre bara 2008 mana hidhaa Qilintootti. Tamasgeen Tsaggaayee kana kan hin beeku mana sirreessaatti bara 2007 Qilintoo Maakalaawii waliin turre. Ani Tamasgeenin guyyaa jalqabaa kanin wal bare mana dukkanaati gara zoonii lamatti lafa naan jiru mucaahiraasaa Toomas jedhamu waliin yemmuu achitti dhufanii argeeni okkolaa deemaa ture mukuma wayii qabate osoo galuu argeeniin gaafannaan ijoolleen natti himanii. Maqaan koo Tamasgeen Tsaggaayee Faayisaan jedhama. Erga bara 2007 eegalee hanga sochiin uummata kiyyaa fi qabsoon saba kiyyaa daraan jabaatee mootummaa garboonfataa kana raasee mana hidhaa ta'ee bara 2010 kan dhuma bara darbee kanatti achi keessumaan ture. Lafan ciisee jiru tura kan isaan natti marsanii waraanni mootummaa kanas ta'e tiikni mootummaa kana natti marsee na qabe immoo Maakalaawii fidanii na galchanii Maakalaawii sana innaasan galmee irratti galmeessanii fi guyyaan Maakalaawii sana irraa seenaa qaban turtii 7 ta'uusaa kana adda baafadhe isarraa kaaseetaniini Maakalaawii hagan ture kana keessatti immoo lakkoofsa 8 jedhamu jira mana dukkanaati harka hidhameetanii ji'a 7 guutuudha kanan turechi naannoo ji'a 7 booda himatamee deemee gara Qilintoo dhaqee akkuma wal agarreen dhiibbaan rakkoon yeroo sana ture hundumaa walumaan qoodachaati ture. Hagayyaa 28 sa'aatii 3 ganama keessaa sa'aatii 3 naadhu ibiddi qabata. Ibiddi eessatti qabata zoonii 2-3 irratti. Guyyaa sana maaltu ta'e rakkoo guddaatu uumame mana hidhaa sana keessatti namoota baay'eetu lubbuun isaanii darbee akkuma beekamu keessumaa ijoolleen Oromoo qabsaa'onni ciccimaan kan akka warra Abdiisaa Bookaa, Geetuu Baqqalaa, Kabbadaa Leellisaa ijoollee akkam jajjabduu taate rasaasaan rukutamanii mana hidhaa sana keessatti ibiddaan gubatanii waan suukanneessaa biyya kana keessatti ta'e hin beekne biyya kamitti illee hin taane ijoollee Oromoos ta'ee hidhamtoota biyya kana keessa jiranitti sirna mootummaa kanaatiin akka raawwatamu ta'eera. Keessumaa waa'ee gubaatii mana hidhaa Qilintootii wal qabate Tamasgeeniin rakkoon adda ta'e kana saquunnama itti yaadamee nama kana ajjeesuudhaaf karoorfamee nama keessaa barbaadamee rukutame. Mucaan kuni akkuma gadi baaneen barri akka geenyeen ilaalaniituma fageenya irraa miti rasaasumaan itti dhiyaatanii rukutanii hin beeku jechuudha. Yeroo rukutamu kanatti ajjeesuudhaaf rukutanii booda gara mana yaalaa geessanii haalota garaagaraan isa miidhaa irra geessisanii. Hagayya 28 baatii 10 sababa hin beekamneen otoo waan tokko hin beekin ibiddi bakkeedhaan nutti ka'ee achi keessatti ibiddi kan ka'ee ibiddi ka'uusaa sana arguu fi anaan iddoon inni dhaabbatee jirutti balbala keenya ganamadha balballi keenya karaadha mana sadii keessa jiru tokko keessa jiraadha lafoon dhaabbanne jirutti dha isaan ufanii seenanii otoo nama tokko rukutanii rasaasan atomaa tokko godhanii irraa kilaashinaa rukutanii qaraan jalbaa kun guutumaan irratti namni guutumaan irra sana dha'ee kan isin rukutanii samboon achi keessatti kufee hangan of wallaalutti ciisee namoota nan laala ture. Ijoollota hedduun innaasaa rukutaman nabukkeettis rukutamee hanan rukutamee dhufee gangalateen irratti kufee nabukkeettillee handu'ee jira. Akkasumas ijoolleen keenya guyyaa san hedduun isaanii rasaasa sanaan niqaa rasaasaa waadame. Inni kaan immoo manuma keessatti erga rukutanii eegga ajjeesanii booda ol deebisanii warroota ani reeffa isaanii illee arge ani isaan deebisanii gubanii. Ani yeroo sa'aatii muraasaatii booda of wallaalee yeroo sanatti nan gaggabee. Tokkoffaa ibiddi duubaan qabatee boba'aa ture yeroo ibiddi duubaan qabatee nama gubaa jirutti fuulduraan rasaasaan goramee rasaasnitti dhukaasamaa ture carraan sa'aatii sanatti namni qabu inni kaan fuulduratti deemee rasaasaan rukutamu warri kaan immoo warra carraan baasee ba'uudha. Rakkina akkanaa sana keessatti warra guyyaa sana lubbuun wareegaman keessaa kan dura jedhe warra akka Abdiisaa Bookaa, Kabbadaa Leellisaa, Geetuu Baqqalaa, Saxxaany Muluu ijoollee hedduutu wareegame.
warri kaan immoo warri rukutamanii qaama hir'atan akka Tamasgeen Tsaggaayee itti yaadanii poolisiin mana sirreessaa Qilintoo suni otoo dhaabbatee jiru otoo harganii itti yaadanii akka namni kun qaamni isaa hir'atu akka namni kun lubbuun isaa bahu itti dhukaasanii jilba isaa gubbaa rasaasaan rukutaniiru. Situ mana kana gubee jechuudhaan yakkamaa taasisanii otoo nama rukutamee rasaasaan of hin beekne qaamni isaa of hin beekne socho'uu hin dandeenye harka isaa katiinatti hidhanii sireetti gadi hidhanii hidhamaa bulee. Areeli baay'ee ilma namummaa koo ani hin jibbe gaaf tokko lukii danda'een hojjetu ijoollee akkasitti baata. Asiin ijoollee baata akkasitti ijoollee dhaga jedhee harkinni kun immoo akkasitti hidhamedha. Ala kun laban ejjetu. Sana hunda keessa namni nama ta'e namarratti waan akkasii yaadan jedhamu hin godhasin jedhamu kun hundi nurratti raawwate erga kun hundarratti raawwatamee qaama isaa guutuudhaan manadhaa sana seene qaama isaa guutuudhaan manadhaa sanaa ba'uu hin dandeenye kiraanchii qabatee ba'uu danda'eera. Na yaadadhaa naannoo ji'a 5 kana mana dhoksaa dukkanaa qophaasaa ture. Yeroo kana keessatti yeroo manni murtii haalota garaagaraatiin yerootti deddeebi'u ijoolleen Oromoo kun harka gaafa qabanii harkisaa kaateenaadhaan hidhaadha. Nutis immoo bukkeedhaan harki lachuu nu hidhaadha. Dhufneetuma harka tokko wal gargaaruu harkuma hidhamee wal gargaaruu kan ammoo arrabsoo fi miidhaa garaagaraa rukuchaa garaagaraa irraan ga'anii akka nu illee hin gargaarre dhorkaa turanii. Baay'ee annatti dhaga'amu keessaa Tamasgeen nama gaaf sana yeroo bira jirutti lubbuusaa baafachuudhaaf ibidda keessaa gara alaatti kaatu ture hogguu dha'amu kana. Garuu sa'aatii inni itti dha'ame sanaan booda ibiddi kan boba'ee dhume boodarra immoo himannaa mana murtiitti haala biyya kanaa keessatti ammallee waan baay'ee nama gaddisiisu erga inni rukutame manni sun gubatee kan dhume erga rukutamee ka'eetii hin gubee jedhanii waan waliin fakkaanneen mana murtiitti illee nama akkatti dhukkubsatee nama akkatti okkolee nama akkatti nyaachuun jiraachuun isa jibbisiisee haala gidiraa kana keessa jirutti mana isa gubee jedhanii himata lammataa kan shororkeessaan alaa fuudhanii isa qaqqabsiisanii yeroo sana baay'ee gaddine. Yeroo nan lafa nageessan sanaatti yeroo obbarutti harki kiyya kun girgiddaa isinii algaa siree ani ciisu sanarratti isinii hidhamee jira. Miilli koo kun immoo inni kun guutumaa guutuu caccabee maal jedhee jira faashaa wayiitu itti xaxamtee jirti. Waan akka uffata adii tokko wayii itti xaxamee jira. Isuma keessaa dhiigni cobaa iyyaa ulfanni sanii jiru asirra immoo tiraashiniidhaaf jedhanii asii fi iddoo 3 uranii jiru asirraan iddoo tokko walumaa gala iddoo 4 uratee tiraashiniidhaan dalgalchanii jiru dhiigni cobaa garuu faashaa qofaan akka itti godhame. Miilli kun immoo sireen irra ciisu irratti gara gadii isaa irratti hidhameeti kan inni jiru. Rakkoo kana dabarsee an obbaree daqiiqaa 10 wayiin finne maal akka ta'e sana gaafa dhetoonni ofiin bariinan isaan achitti illee doorsisaa fi qorannaa meeqana irra gaggeessanii mana situ gubsiisee Qilintoo situ gube jedhanii yeroo sana daqiiqaa muraasa otoo hin turiin isaan achitti nu dararanii maal meeqa gochaa turanii. Rakkoo waan kana hundumaa isaa argee haga kana achi keessa ture yeroo sana xobbareen hin lakkiin gubneen of hin beekodhe otoo nan of hin bariin waan kana godhin situ mana gubee mana gubuu kee yoo amante malee si yaallu yaalan argattu naan jedhanii doorsanii ani waan nan beekuu qabu yeroo sanatti yaati sanatti ofuma isaaniiti kan isaan rasaasni nutti banamee ibidda keessaa akka waan tokko sana agarree daqiiquma tokko otoo hin turiin ani inni hundi kun raawwate waan kana godhanii ji'a 5 fi guyyaa 21 guutuudha kanan hospitaala poolis hospitaalli jedhamu tokko giraawundi isaa keessa ciise ji'a 5 guyyaa 21 kana ciise keessatti rakkoon an dabarse rakkoo dubbatamuu danda'u miti rakkoo gurra namaatiif illee bareeda miti saayikooloojii namaaf even ofii kootii yeroon irra deebi'ee waan kana yaadadhu anuma mataa kiyya irra bana dhowwa isuma maallee akkanan dubbanne yaada baay'ee akkanan dubbanne na godha jechuudha maaliif ji'a 5 fi guyyaa 21 poolis hospitaalii kana keessa ciisetti nama takkan argu samiin argu homa tokkon argu turtii amma kana dabarse kana keessatti bishaan nagarre minaan hin nyaanne sababni isaa yoo minaan nyaadde namni mana fincaanii baatee nageessu waan jirree fi minaan hin nyaaddu gulukoosii gaafii
guyyaatti tokko naa fidu. Gaafa ta'e immoo yeroo tirree irraanfatanii dhiisantu jira jechuudha waan sana ajaa'iba. Maal jettee gaafa ta'e akka tasaa taatee narsii wayii achi keessaatii giluukoosii foorii bi'an jedhamtu wayii giluukoosii humna namaa kennitu wayii jirti. Ishiitti si dabalan fide waan goonuu qabnu. Akka giluukoosii isiniin jira ajajni nutti kennamee jira. Akka humni isiniin dubbifne ajaji waan baay'ee nutti kennamee jira. Kanaaf wanta akkasii gochuu hin danda'u. Ishiin kun humna sii kennite nyaata si hammatee wayii si jabeessitu dhadheetanii itti si dabalinaan jette giluukoosii illee giluukoosii gosa humna namaatti kennu tokkollee wanni isaan naa kennanii jiru jechuudha. Giluukoosii qofaatiin ji'a 4 fi ji'a 3 fi guyyaa 7 kana nan ciise. Ji'a 3 fi guyyaa 7 ciise kana giluukoosii kana keessatti qaama kiyya fincaan qofadha qabu. Qaama fincaaniin dhangala'oo qofadha qaama kiyya keessaa qabu. Akka carraa ta'e anis dhukkubsadhee mana yaalaa yemmuu deemu manni yaalaa mooraadhuma sana keessatti jira. Mana yaalaa sana gaafa deemu Tamasgeen illee dudduuba kootti dhufe gaafa dhufu okkolaadhuma deema kiraanchiin qabu mukuma isa haxooftu lafatti haxaaniin isa cabsatee dhuma isumaan qabatee deemaa ture. Baay'ee natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf kansaa rakkina isaas waan keessa darbaa tures ijoollee irraa odeeffannoo isaa qaba. Miidhama sana keessatti mana dukkanaa turuunsaa wanti irra ga'e hundi isaayyuu baay'ee waan nama gaddisiisu ture. Yeroo hundaa waa tokko hin dandeenyatu irree nun reefisa agarraa hundi keenya hin boonye. Anis gurmeessaanis addisuunis baqqaleenis baay'ee nutti dhaga'ama. Baay'ee. Ji'a 5 boodannaa nuti shawaroo biti ol deeminu Tamasgeen mana dukkanaa keessatti kophaasaa hidhamee jira. Kophaasaa mana tokko keessa taa'aa jira. Lakkoofsa zoonii tokko lakkoofsa tokko mana tokko keessatti kan inni hidhamee jiru kophaasaa mana dukkanaa keessa jiraata. Sa'aatii dheeraa yeroo dheeraa kophaasaa edda mana dukkanaa keessa jiraatee booda gara hidhamtoota kaanitti mana 7 zoonii tokkotti akka dabalamu ta'e. Yeroo kophaa mana dukkanaa keessa jiraatu tokko keessatti kan nama gaddisiisu namni kun tokko ofii isaatii dhaabbatee deemuu hin danda'u, mana fincaanii dhaquu hin danda'u, maatiin arguu hin danda'u, nyaanni maatii irraallee dhufeef akka hin galle hin dhorkame poolisoota mooraa sanaatiin, hooggantoota mooraa sanaatiin namni akka hin dubbisne, maatii akka hin argine, nyaanni maatii irraa akka hin galleef, kophaa isaa mana sana keessatti namni biratti galee akka hin deeggarre illee taasifame. Namni kun achi keessatti ji'a hedduudhaaf akka dararamu akka rakkoon hamaan irra ga'u taasifameera. Sana bira darbamee mana yaalaa beellama yeroo yeroodhaan akka deebi'amee ilaalamu taasifamee ture gaafa mana yaalaatii ba'u. Beellama sana irratti guyyaa guyyaadhaan jirreen kun hin iyyataa heewwamaa yeroo inni mana yaalaan qaba beellaman qaba jedhee gaafii gadi baasanii konkolaataan hin jiru jedhanii deebisu. Gaafii immoo beellamni keerra miti hin beeknu jedhaniis deebisu. Mana yaalaa sanallee yeroo yeroodhaan dhaqee akka yaalamne hordoffii akka hin goone dhiibbaa irraan geessisuudhaan kan ka'e lukti isaa kun rakkina guddaa keessa galee ofii isaatii dhaabbatee socho'uu hin danda'u. Beellama mana murtii innaa dhaqu lukaan deemee dhaquu hin danda'u. Baatameeti kan konkolaataa keessa seenee too inni deemu. Sana bira darbee guyyaa beellama sa'aatii sanallee daanyaa yookaan immoo mana murtiitti innaa inni hiyyatu namni isa jalaan dhaga'u beellama mana yaalaan qaba'u jedhe manni murtii mana yaalaa maaliif hin geessine beellama isaa maan bifta yoo jedhan boru dhaqxaa si geessinaa hin geessinaa beellama kee si geessinaa dhuu fuudhanii yoo galadhachuma namni dabalee too mana murtiitti ajaja fudhatee mana yaalaatti isa geessu hin jiru. Qaama kiyya keessaa tubboo galchanitti kan isaanii fincaan tubboo yeroo guutuu qofa achi jalaa qofa tubboo sana qofa qulqulluu isaa jalaa banu isa achi jalaatii dhangalaasu. Kanarraa nafe minaan tokko nyaanne mana fincaan namni qabee waan nageessu hin jirre jechuudha. Qorichumallee akka maatiin kun aan binne yeroo ta'e wayii opereeshina si goona jenneetu dhiiga keetu jiru waan ta'eedhaaf si yaaluu hin dandeenyu. Yoo dhiiga immoo si kenninee akka dhiiga si kennee opereeshina si goona jennaan immoo waan takka humni takka akka waan takka hin dabbalamne akka waan takka siin deeggarsiin godhamne immoo dhorkamnee jirra. Gosi si jijjiiruu hin dandeenyu waan kamillee si godhuu jedhanii haga kana guutuu dabarsee jeeshanii guyyaa 21 gaafa guute halkan keessa sa'aatii 2 isayyuu otoo dooktarri obstaalli haa ba'u jedhee mallatteessin kan isaan ofiruu isaanii fuudhanii halkan sa'aatii 2 baasanii ambulaansiidhaan geessanii maanni uffanni gaafa ani rukutame sana dhiigaa waan badee fi warri obstaalaa sun tarsaasan jedhan isaan irraa gatanii uffata mana yaalaa naa kennan. Uffata mana yaalaa sana ji'a 5 fi guyyaa 21 uffata tokkitti kanuma guyyaa sana kanatti isaan mijaamaa tokkittiidhaan anciisaa ture. Gaafa ji'a 5 fi guyyaa 21 sana achiitii na fuudhanii rifeensi kiyya irratti hundumti guddatee qeensi kiyya irra guddatee guyyaan gaafa rukutamu dhiigni qaama kiyya irratti
Na faca'ee qaamni kiyya guutuun isaa dhiigni narratti goggogee jechuudha akka goshee narratti qaamni kiyya guutuu sana quncee jechuudha. Geessanii isayyuu immoo iddoo namni hidhamee jirutti hidhamaa biratti nan dabala. Hidhamaa achi keessatti hidhamaa dabalamuu jechuun maatiitti dabalamuudha. Nama nama bukkeedhaa dubbatu sagalee namaa amma sana guutuu keessatti sagalee namaa nawwaa ture. Fuula namaa nawwaa ture jechuudha. Isayyuu immoo achi geessanii halkan sa'aatii lama tokko nam tokkoon argee wanta kan argin geessanii dhiyeessan agatanii mana dukkanaa kophaa isaa daraasha qullaa geessan agalchan. Firaashii tokkittiidha kan ishiin jirtu mana sana keessa ishiin uffata firaan qabu. Hindi libsi ishii warri waldaa fannoo diimaa nuuf kennan tokko jirti. Haphii wayii gabaabduudha xiqqoodha. Ishii tokkittii fi firaashii tokkittiin mana sana keessa jira jechuudha. Sana booda yeroon seenu madaan miila kiyyaa qorichumaan godhannee caljanii ofii isaanii baasanii himmalaa qilleensa akka jiru keessa galawaa hunda ta'a. Maalaan godhaa yeroo qorraa jechuudha. Halkan maalaan godhaa inni libsittii sana guutuu mareen kana kootti mareetanii jilba kanatti guutuu jilba kanatti maradhaa. Sana booda uffata ishee kootii kana ofirraa baaseetanii nan jechuudha jechuudha. Rakkoo kana dabarsee maal jedhe isayyuu immoo kana gidduutti mana murtii dhiyaadheen beeku guyyaa tokko waan ta'ee jedheen beeku geessanii warra mana guddan jedhaniini mana dukkanaa keessan taa'u wayiitu jiru namoota 159 warra himatamanii kophaatti nama kamirraatti adda baafamanii mana dukkanaa keessan taa'an jiru geessanii dhaqanii isaan itti dabalan. Nyaatallee maatii akkana hin dubbifne isaanuma keessa taa'ee maatiillee kan dubbifne godhamee jira yeroo sanatti ijoollonni maal godhanii akkanaan kiraanchii naa bitamuuf gaafatanii isaan didan jennan mana murtiitti ijoollonni gama iyyanii manni murtii mana yaalaa geessaa jedhanii akka tasaa taanaan guyyaa tokko wayii nageessanii ji'a naannoo ji'a lamaan tursiisanii ji'a torbaa booda olii gala ji'a torbaa booda naan mana yaalaa dhaqu kiraanchii naa barreesse akkan kiraanchii deemuuf. Kiraanchii naasan naa deemu ijoollotatti maddee ijoolleen maatii isaanii kiraanchii bitanii naaf ciisan jennaan kiraanchii sana naa dhawwatanii naa dhukkatan jechuudha. Ulee muka qofaan jechuudha. Muka qofa muka madaragaatti akkanatti rarra'eetanii mana fincaanii dandeenye taa'u waan ta'eef namatu narra dhaabatee harka qabee bobaa asiin garanaaf gara asiin goree baatee na teessisa. Sanumatti osoo jirru gidduudhaan ammas taarikaa inni dhukkubsachuu isaatis wanta irra gahaa jiru wanta kana dura dabarse keessaa ka'eet gaaffiiwwan tokko gaafachuu hin oolu. Akka yaala gaarii argatus yeroo hunda isaan bira deemee watwaata namni isa dhaga'u hin jiru sababiidhuma sanatti akka inni miidhamu yookiin akka inni miilli isaa irraa citu waan barbaadaniif waan tokko gochaa fi hin turre. Yeroon bakkeetti ba'uusa yoo kan muddoon taa'uti yoo kenna namatu baatee na deemsa yeroo turtii keessa garuu xiqqoo ishinnaa wayyaati deemuu nama sana bira dhaqee muka sana qabadhee tanan deemaa ture jechuudha. Mana murtii deemee nan iyyadha manni murtii anuun hin laallatu mana sirreessaa hooggantoota mana sirreessaa laallata isaanitti iyyadhu naan jedha. Yeroon galee isaaniin immoo maal waan siin godhe jedhu ati nu baate naan jedhu. Akkanatti rakkoo akka kanaa dabarsee otoo akkuma kanaatti immoo mana dukkanaa sana keessa zoonii 5 jedhamu jira zoonii 5 sana keessa suma keessa iyyuu jiraachaa jiruuti. Inni sitti xinnaatan jedhanii inni kiraanchii mana murtii naan deemu kiraanchii na dhawwatanii mana yaalaa argadheen jiru jedhee naaman uummanni taa dhaga'u namni mana murtii jirullee haa dhaga'u jedhee naan achitti dubbachuu eegalu mana dukkanaa zuwaa jedhan isaan na fudhatan. Mana dukkanaa sana baatuu na fudhatanii ka'anii maal godhanii irraarroon jedhamu jira egaa namoonni warri hidhaman zuwaa gaafa mana dukkanaa sana kaasu hundi namni hundumtuu dubbachuu ni danda'a. Girgiddaan san maddoo kanaa tan isheen geessu. Ho'isaa nama wan ibidda keessa lixa da'oo ta'e malee yookaan nama waan ta'e wayitii seenedha malee nama mana keessa seenu miti uffata uffatanii miti. Kana keessatti achiyyuu immoo naan achi ga'u sobee tokkola malee inni fayyaadha. Naa geessanii kanatti kana inni nama reebee nama poolisii keenya buruskeetu dhufe waan ta'eetiif nama rukutee mana murtii deemee mana poolisii keenya rukutee dhufe waan ta'eetiif naachi geessiftan ulee sana kan qabsiifne inni fayyaa isaati waan ta'eef waan tokko kan hin kennineef jedheetu warra mana sirreessa baatu jiran sanatti himanii turan isaan deeman. Ani beeku roon achi ga'u mana sana keessatti geessanii darbatanii ufanii na rukutanii tan isaan kaballaan na rukutee maal lafan na dhaan inni tochoo hin danda'u na sana darbatan lafan dha'ee ulitti sana fudhatanii ba'an. Dubbachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Rakkoon wannoonni ani dabarse sun dubbachuun isaa inni ulfaata. Jaala tokko jaala hiriyaa koo Tamasgeen Tsaggaayee jedhamu kanaafi waan muraasa qofa dubbachuun barbaada. Waan gurguddaa dubbachuun barbaadu. Jaalli kuni miilli isaa rasaasaan gaafa manni sun gubatu rukutamee miilli isaa bitaa keessa shiboon hanga guyyaa har'aatti taa'ee waan jiruufi miilla kana akkamiin fayyuu danda'a
Cabii hafamoo osuma akka hiriyaasaa deemuu danda'u osuma akka namaa ol jedhee deemee hojjetatee nyaatee dhugee jiraachuu danda'uuti cabii hafuu danda'a jennee. Amma lammaffaa fuudhanii qilintootti na deebisan. Yeroo qilintootti na deebisanii qilintoo sana deebi'ee mana dukkanaa sana keessa otoo ciisaa jiruuti. Ammas achuma deebi'ee maal jedhee atattamaan jechuudha. Otoo waan tokko hin jedhin xalaa ofii isaaniitiin maal akka barreessan hin beeku manni murtee akkanatti murteessamu ta'ee murtee gaafan argadhuuti. Halkan keessa jiru too hidhama wanta kanan arge too wanta namni tokko nan argin ammas halkan keessa fuudhanii geessanii baatuutti na deebisan. Baatu sanas ammas mana dukkanaa sana keessa utuma jiraadhu maal jedhuuti. Otoo yaala tokkon argatiin gara qaalittiitti fe'ame. Qaalitti sanan ture mana dukkanaati. Mana dukkanaa maammaan jedhamu tokkotu jira da keessa poolisootatu gala jala isaati manni dukkanaa kan inni jiru. Isa keessa gaafan nagalchanii isas akkuma seenee guyyuma gaafan jalqabaa seenee ani nyaata nyaadhu ofuma irratti murteessuudha carraan inni qabu wanteef nyaata nyaadhu inni didee jennaan guyyaa tokkoof guyyaa tokko na bulchanii gaafa lammaffaa sa'aatii 6 irratti zoonii tokko jechuudha. Murteen kiyya natti murtaa'e murtee xiqqaadha ture murtee zoonii 3 zoonii 2 irra zoonii 1 irra na bulchu ture. Maaliif inni tokko inni ganaa lammataa mana murtii mana sirreessaa guddaa jedhanii mana murtiitti ittiin deebisanii nu himatan inni manni lammaffaan irra jira. Ani ishee sana himate xiqqoo sanaan maal godhan geessanii dhaqaniitu zoonii tokko keessanii sana gatan jechuudha. Guyyaan qabsoon uummata Oromoo daraan itti jabaate isaaniinis gaafa raasuu maal jedhuuti isa dhumaa kana gaa ofii dhiifama gaafatee ofii maal jedhee akka baan achi keessaa ta'e yeroon achi keessaatii bahee gaa achi keessaa bahee kun gara uummataatti makame mana yaalaa deemu mana yaalaa ni biyya kana keessaa manni yaalaa ani hin deemin hin jiru jechuudha. Hospitaala dhuunfaarraa kaasee hospitaala mootummaan hin deemin hin jiru. Otoo yeroodhaan yaalamtee ta'e yeroodhaan fayyuu ni dandeessa ture. Warri kaan hin dandeenya naan jedhu. Kun akkuma ammas na bukeetti argaa jirtan kana. Waraqoonni kun hospitaalota adda addaa irraati guutummaa guutuun barraa'anidha. Kan akka jalqaba kan baheetiin karaa Kooriyaa hospitaaliin deemee Kooriyaan hospitaalii erganan yaalii yaalamee maal jedhee booda hin dandeenyu naan jedhee Kooriyaarra gara Yoordaan hospitaal jedha wayiitu jira. Warroota jechuun yaala lafee yaalanii fayyisuu danda'aman jedhanii biyya kana keessa jiranidha. Sana guutummaa guutuu isaa erga dadhabennaan Daanoo hospitaalan jedha wayii jira naannoo 4 kiiloo kana isa nan deemee innis hin dadhabee innis riiferinaan jedhanii sana booda warri hospitaalii mootummaa dhuunfaa biyya keessa jiran hundi isaanii ati biyya kana keessatti yaalamuu hin dandeessu. Tokkoffaa qadaan jilba keetti guutummaa guutuun jiru. Lammanni immoo coomni guutummaa guutuu jilba kana keessa naanna'ee si jira wanni jechuu danda'u infekshinii uumee yeroodhaan waan dhiitee keessaa waraabamuu fi mala'uutiif gogee jira miilli waan ta'eetiif nuti hin dandeenyu. Kanaaf gara hospitaala mootummaatti si deemna hospitaalli mootummaa riifersii gochuu danda'a qabanaan jiran. Sana boodannaan hospitaala mootummaa Phaawulos deeme kun waraqaa isaa kana naa barreesse. Inni naa barreesse biyya kana keessatti Phaawulos kun biyya kana keessatti yaalamuu hin dandeessu. Guutummaa guutuu biyya kana keessatti yaalamuu hin dandeessu waan ta'eetiif biyya alaa deemtee yaalamuu dandeessa jedhetu riiferii waraqaa riiferii kana naa barreesse. Yeroo inni garagalchisaa wajjin waraqaa riiferii kana naa barreessu hospitaaluma biyya kana keessaa yommuu jechuudha. Deemee yaalamuudhaaf bu'aa bayii ani dabarsaa ture warroota nafaana bu'aa bayii dabarsanii fi namoota dhiyeenyaan na hordofanii fi namoota na beekan qofadha warri beekanii. Uumaa tokko gochuu dandeenyaan hanan taa'u ani galee sila carraan ani qabu maatii bira taa'ee maa yoo du'as ta'e yoo miilli kun infekshinii uumee dhiigni itti ta'e ofii deebi'ee si ajjeesuudha jechuun miilli cituurra darbee infekshinii gaafa uumu inni achitti gurraacheessuun qaama keessa fata'ee si ajjeesuu danda'an jedhanii an carraan ani qabu maatii bira taa'u ture. Mucaan kiyyaa tokko dhufee achitti na baase. Waanuma goonu dhabnee namuma itti iyyinu dhabnee mana kiraa sadii jirtu mana xiqqashuu wayii keessatti hiriyaan keenya cimsaan wajjin rakkachaa ture. Marra personaalii ana gaafate maaliin godhaa maddoon kun iddoo kaanitti raammayee waan fixee jira lafee fixee jira maal naa wayyaa ennaanin ani amma danda'u sin gargaaramee Kooriyaa hospitaalii dhaqee Kooriyaa hospitaalii naan dhaqu 25,000 na gaafatanii jedhu. Amma maal godhaan jedhu anis akkuma beektan mana hidhaadhaan bahee homaa argachuu hin dandeenye warrumta mafaana jiran kun hundi isaanii maal goonaa jedhanii akka koree wayii akka uumaniif goone miidiyaa wayiittis akka inni bahu goone
namoota hubannoo qabanis warra lammiif lammiidhaan jedhamu kanas akka isaan dubbisan tari isuma keessa gargaaru inni waan innis isaan akka dubbisamu ta'ee homaa didame booda hiriyoota isaanii walitti dhiyaatanii walitti qabnee miilla isaa kana fayyisuudhaaf konsertii xiqqaa magaala Sabbataa keessatti qopheessiniif turre jechuudha. Kanas immoo konsertii kana kan qopheesse anatu walitti qabaa konsertii kanaa ta'ee qopheesseef ture. Haa ta'u malee miilli mucaa kanaa hospitaala biyya kanaa keessatti fayyuu hin danda'u jedhamee gaafa riiferii jedhamu hospitaalota naannoo Afrikaa keessa jiran illee hospitaala naannoo Afrikaa biyyoota Afrikaa garaa garaa keessa jiranii fi biyyoota akka Hindiillee gaafannee nuti hin dandeenyu zayitiin kan keessa kana jiru keessaa dhangala'eera kanaafuu fayyuu kan danda'u biyyoota jajjaboo keessatti akka yaaltan jedhamee jechuudha. Kanaatiif gara sanatti yaalii garaa garaa karaa sanaatiin piroosesii garaa garaa irra turame jechuudha. Konsertii wayii qopheessanii fi gara Sabbataatti qarshii xinnoo walitti qabanii qarshiin sun tokko torban lama lamaan gaafa ammaati immoo torban torbaniin Phaawulos deemee bishaan keessaa dhangalaase. In kuusata waan ta'eef. Kiniinii fudhatee kiniinii ittiin bitata. Lammaffaa immoo jireenyi mataasaa namni dhukkubsatu jireenyi mataasaa waan qabeenyi sun sana bira darba dadhabee jechuudha. Ani inni riifarii ittiin deemaa deddeebi'aa hospitaalli dooktaroonni tokkorraa mana yaalaa tokkorraa tokkotti akka dabarsu innaa waan ta'e san tokkoffaa namoota tokko gaafachuudhaan innis eegasii booda namoota gadduudhaan iddoo tokkotti dooktaroonni gargaaranii maallaqa isaanis amma shiboo yeroo Xiquur Ambassaatti ol fidanii haa citu waan jedhame ijoolleen akka hin cinne irratti tarabarrabaniitu silaa yoona lukisaa hojjetee ture. Birrii manuma hidhaatii bahee inni na dursee ramadame mana kiraanuu kaffalee mana yaalaa kanas namoota kadhatee maal jedhee namoota dhuunfaa kadhatee ture hin deemsu. San booda erga riifar sana jedhame waan gochuun dadhabame waan tokko gochuun dadhabame jennaan sagantaa gattaanii qopheessanii maal jedhanii konsertii bifa konsertiitiin deeggarsanaaf qopheessanii uummata magaalaa Sanbataa konsertii naa qopheessanii akkasumas immoo uummata aanaa Callee irrattis immoo bifa simannaatis ta'e konsertii godhanii maallaqa hanga ta'e wayii walitti maallaqa naa qabanii mootummaatti erga waraqaa kanaadhanii hospitaala biyya kanaa keessa qofatti kan inni baasee riisitoota isaa torritanii waan isin ajaa'iba jechuudha. Hospitaalonni biyya kana keessaatiin lafee kana ni yaala jedhame haala ani deemu faana lafaan adeemuu hin danda'an. Tokkoffaa yeroon deemu seenee hospitaala isaanii yaalamuu qofa miti seenee kaardii kutachuudhaaf jechuudha. Birrii 500 waan tokko too yaalan ta'in jechuudha. Yeroon saanuu aqiitii X-ray kana kaasedhu araajii kana kaasedhu fiilmiidhaan kana fidi jedhu dhiiga as keessatti dhiiga fudhatan qabu jilbaa keessa yeroo baay'ee dhangalaasaa sana maal akka inni minamee salaallanaan jedhu wannoon numtanii as keessatti dabarsee isa kana jedhamu miti jechuudha. Kana hundumaa isaa hanga guyyaa har'aa kanatti guddatee yoo ta'u dhiiga as keessaa waraabsisii yoo ji'a ga'e waan guutummaa guutuu fayyaa kiyya jiraadha natti fakkaata. Otoo dhiiga waraabsisii yeroo ji'a ga'u waan fayyaa guutummaa guutuu akka fayyeettan of ilaala. Waan kana hunduma isaa akkanatti rakkachaa jira. Qaama jijjiiramaa biyya kanaa dhiigni kun dhangala'een dhiigni kun cabeen lafeen kun cabeen qaama jijjiiramaa biyya kanaa ta'ee nuti immoo qaama jijjiiramaa biyya kana bulchinu jedhe mootummaan jijjiirama finneerra jedhee namoota muraasa faana kan isaan haasaa oolan gargaarsa mootummaan akka godhuuf xalaalee garaa garaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ammallee galchinee jirra jechuudha. Ammallee galchinee jirra. Kallattiidhaan yeroo sanatti uummanni maallaqa walitti qabee akka yaalamee fayyuuf akka uumama keessa deemuu danda'uuf akkuma uummata kanaatti dhaabbatee akka deemuuf waan gochuu danda'uu fi hamma gochuu danda'u uummanni keenya sanaayyuu waa tokko kan hin qabne jaallan quuqama uummataaf qaban maallaqa xiqqaa walitti qabanii mucaa kanaaf gumaachaniiru jechuudha. Haa ta'u malee piroosesii ittiin hospitaalli garaa garaa barbaadamaa turee fi kan ittiin immoo biyya kana keessatti yeroodhaa yerootti dhiigni garaa garaa kuusee waan rakkisuuf waan dhukkubuuf ittiin yaalamaa turee fi hanga guyyaa har'aatti illee ittiin jiraachaa jirudha jechuudha. Amma garuu gaafa hospitaalli yaaluu danda'u kutaa Ameerikaa keessatti argamu invitation paperiin yookaan immoo meedikaalli ittiin tiriitimeenti ta'ee yaaluu danda'u gaafa argamuuti $46,000 gatii yaalasaa $30,030 akkasumas immoo invoisiin $16,016 walumaa galatti $46,000 nu gaafatanii jechuudha. Uummanni keenya daangaadhaa hanga daangaatti
kaayyoo tokkoo fi kan inni nu biraa okkole. Inni qaamaan okkolus kaayyoon isaan okkolle kaayyoon isaa tarkaanfachaa jira. Nama kaayyoon isaa tarkaanfachaa jiru kan ammoo uummanni keenya daangaa socho'ee okkola keessaa baasuutu irra jiraata. Hundi keenya amma dandeenyu iddoo jirru akka dandeenyutti deeggarsa barbaachisu waan nurraa eegamu hunda yoo goone nama kana uleen ittiin deemu kana lafa keessanne akkuma kaleessanni utaalee taphatu sanatti gochuu ni danda'ama. Kanaafuu qabsoo keessatti walii birmachuun wal bira dhaabachuun waliif iyyuun wal dhageessifachuun isa hangafa waan ta'eef namni kamuu namni wanni kana laalu viidiyoo kana laalu tamasgeeniin gargaaruudhaaf humna qabuun yaada qabuun dandeettii qabuun karaa humni isaa danda'u otoo hin qusatiiniif nama qabsoo oromootiif gumaache ta'uusaa beekee gumaata barbaachisu otoo godhe baay'ee gaariidha jedha erga ani qabu kana. Kabiraa mootummaan akka mootummaatti ta'e uummanni Oromoo akka uummataatti garuu qabsoodhaan kan jennu namni waan danda'uun hunduu karaa danda'uun kallattii danda'u yoo waan danda'u gumaacheedha. Kana keessatti waan danda'aniin qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo hedduun lubbuu isaanii qaalii kan irra deebii hin qabne wareegama kaffalanii gatii kaffalanii jijjiirama har'a jiru kana foolii xiqqoon shibaatee kan argamsiisuun danda'ameera. Warri kaan immoo kallattii danda'aniin qaama isaanii hir'isaniiroo dararama hedduutu irra gaheera torcharii hedduun nama hedduu irra gaheera. Bu'aa kanadha yookaan immoo hida'ama kanaati waan jijjiiramne har'a xiqqoo ishii arginu kun kan dhufe mootummaa biyya kana bulchuus kan ta'e mootummaa kanaafis akka isaan har'a akka kanatti dubbatan jijjiiramni kun akka kanatti dhufu nutu mootummaadha jedhanii har'a afaan guutanii dubbatan kan taasise gatii uummanni kun kaffale waan ta'eef gatii uummanni kun kaffale immoo uummata qaama isarratti dhabe qaama asirratti hir'ate kana duubatti deebi'anii yaaluun duubatti deebi'anii gargaarsa barbaachisu gochuun dirqama mootummaatis dirqama lammummaatis waan ta'eef mootummaan kana gochuu qaba uummanni akka uummataatti bira dhaabbachuu qaba qabsoo kana biraa. Uummanni Oromoo haga of harkaatii qabu keessattuu wanneen galatoota jedhin dabarree uummanni magaalaa Sabbataa fi naannoo isaas ta'e akkasumas bakka adda addaa irra uummanni Oromoo jiran uummata aanaa calliyaa dabalatee baay'ee na faana dadhabanii baay'ee na deeggaranii deeggarsi isaanii kun immoo haga dhumaatti akka isaan dadhabbii isaan dadhabanii fi yaalii isaan na fayyisuudhaaf yaalii isaan gaggeessan sana guutummaa guutuu fiixan baasuu hin dandeenye. Tokkoffaa inviteeshiniin amma kunoo naa hojjetamee amma riiferii biyya olloota biyya Afrikaa kana keessa yaala gadaanaadhaan yaalamee fayyuudhaaf yaalii biyyootaan itti piroosesiin gaggeessin hin jiru. Indirratti yaalii gaggeesseera umarra gaanii hin dandeenyu naan jedhanii erga piroosesii waa hedduu eksiree ergaa ture waa hunda gochaa tureen Sudaan irratti Saawuz Afrikaa irratti yaaleetaniin ture Saawuz Afrikaan akkas naan jedhanii biyyoota hedduu irratti erga yaalii gaggeessee yaaliin kan keetii kun yoo dhuftes nu bira dhuftee yaalamtee riifersii gochuun keenya nafuu bakka biraatti naan jedhanii akkasuma Awustiraaliyaatti illee yaaleetan ture isaan illee erga dhuma gaanii eksiree waa hunduma kana erganii dhumarra gaanii tan isaan yaalii kan keetiin danda'amu naan jedhanii isa dhumarratti carraananii qabu yaalamee uummanni kun sangana nafana dadhabee yaalamee fayyuun qaba jedheetaniin Ameerikaa irratti pirooses godhe Ameerikaa irraa ammoo makunoo inviteeshiniin fi invoisiin hojjetamee naa dhufe inviteeshiniin asirratti naa hojjetamee dhufe hani inni hojjetamee dhufe doolaara 46,000 dha invoisaa kan inni hojjetamee dhufe hani inni mudate irra jiru doolaara 46,000 jechuun otooma isa duraa sana sinnaa uummanni deeggarsa naa godhe sanaan isumaan yaalama jedheeyyuu hanga kana gochuu hin dandeenye yaalamuu hin dandeenye uummanni immoo inni erga uummanni yaalee ani bahee piroosesii ji'a 4 kana guutuu gaggeessu kanan jiraadhus ofii deemuu hin danda'u sochii wanni itti dabaluu qabu suma keessatti kan jiraadhu biyya kana keessatti illee yaalee ani gaggeessu maanii piroosesii biyya adda addaa kana irratti illee kanan gaggeessu maallaqa uummanni na deeggare sana keessaati taaksii illee yaabbadhee uummata faana deemuu waan hin dandeenyeef yeroo hunda kanan fayyadamu kontiraatadha laadaa biyya kana keessatti ani fayyadamu isaan immoo guyyaatti baasiidhaan isaan na baasanii birrii naannoo miliyoona tokko tuqaa waan ta'e kana na gaafate duruma toon yaalama dheerate yaalamuu hin dandeenye dhiisuudhaaf immoo dadhabbiin uummata kanaati warroonni uummanni of harkaatii hin qabne birrii tokko birrii lama kennuurra darbanii haga imimmaan buusaniitti kan isaan deeggara warri waa gochuu na dadhaban imimmaan buusanii rabbi si hafeessu naan jedhanii sagantaa kana qopheessuudhaaf immoo ijoollonni bifa konsertiitii yeroo qopheessan miila duwwaadhaan isaan torban lamaaf otoo manatti hin galin isaan deemaa turanii waan sun natti dhaga'aman illee dadhabbii isaan dadhaban sun ni fayyifanna jedhanii miila duwwaa deemanii uummata kadhatanii maal jedhanii tiikeetii gurguraa turanii hanga sadarkaa har'aa kanan nagahee immoo
hamma qarshii amma kanaatti deemee yaalamuu hin dandeenye an dhaamsi ani qabu yoo jiraate uummanni an gaafa manaa baane sana uummata kanaafidha uummata miliyoona 50 bakka bu'eetanidha uummanni miliyoona 50 immoo har'a waan kana yoo na fayyisuudhaaf jedhee nam tokko illee keessaa namni tokko yaalee nu fayyisuu kan danda'udha. Kanaaf nun waan gochuu qabnu jennee dhiphannee gaafa cinqabnuuti yeroodhaa yerootti uummata kana dhiphisaa yeroodhaa yerootti uummatuma kanatti fe'aa sanaayyuu uummata daabbooyyuu nyaatee buluu hin dandeenye kanatti yeroo hundumaa iyyuu waan hin dandeenyeef qaamni jijjiirama fideera jijjiiramni biyya kanaa na laallata biyya kana keessatti qaama miidhame hundumaaf mirga nama miidhame hundumaa nan dhaabbadha kan jedhu qaama mootummaatti illee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti xalaa kana galchinee jirra. Amma nu wanni barbaannu mootummaan akka mootummaatti dhaabbatee qaama miidhame kanaaf deebii akka kennuu danda'u qabu. Abbootiin qabeenyaa biyya kana keessa jiranis osoo uummanni Oromoo hammi kun jiru osoo uummanni Oromoo hammi kun biyya kana keessa jiruuti mucaan kun miilli isaa cabee yoo hafe yookaan immoo akkasuma kanatti okkolee yoo kan hafu ta'e uummata kanaafis seenaadha qaama jijjiirama fide jedhee mootummaan jijjiirama irra jira jedhee haasa'u kanaafis gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaatiifuu amma nuti kallattiidhaan wanni barbaadamu mootummaan akka mootummaatti uummannis akka uummataatti waan gochuu danda'uutiin maallaqa amma gaafatame kana yeroo dhiyoo kana keessatti yeroo gabaabduu gaafa roobii iftaanii imbaasii Ameerikaa irraa gara hospitaala sanaa deemee yaalamuudhaaf guyyaa gaaf sanaa beellama waan qabuuf guyyaa sana gidduutti uummanni kun gargaarsa gochuu danda'uuni qaamni mootummaas immoo gargaarsa gochuu danda'uun bukkee dhaabbatee mucaan kun yaalamee akka fayyu waan nuti barbaannu jechuudha. Eelaa fi seenaa isa kaan akka jirutti kan jiru ta'ee mootummaan ani jijjiiramatu fida jedhu mootummaan deebii kana yeroo gabaabduu keessatti kennuu akka qabu waamicha koo isa jalqaba irratti qaama mootummaa irratti ol kaasee dubbachuun barbaada jechuudha. Kanatti aansee abbootii qabeenyaa fi dhaabboliin biyya kana keessa jiran gargaarsa kana gochuu danda'an nuti homaa gochuu waan hin dandeenyeef waan gochuu dandeenyu immoo gooneerra waan ta'eef mucaan kuni osoo yaalamuu danda'u sababa maallaqa dhabinsa qofaan sababa maallaqa duwwaatiin miilli isaa cabee hafuun qabu okkolee hafuun qabu waan ta'eef mootummaan imaanaa kana ofitti fudhatee uummannis imaanaa kana fudhatee gaafatee abbootiin qabeenyaas imaanaa kana ofitti fudhatanii gargaarsa barbaachisu godhanii fi akka yaalchisan waamicha koon asumaan dabarfachuu barbaada. Otoo uummata amma kana of harkaa qabuuti otoo uummata isuma kaaniyyuu saba isa kaaniyyuu isa uummata Oromoo sabuma isa kaaniyyuu saga of barsiisee maal godhe deeggaree jiraachisaa jiruuti saba amma kana baaddee an saba kana keessatti okkoluun qabu jedhee murteessee namoonni hunda murteessanii kanaaf inni uummanni sadarkaa amma kanarraan nu ga'e hanga kanarraan na ga'e borus immoo akkan deemee akka inni fayyuutiif an uummata Oromoo wanna ni gaafadhu uummata Oromoos ta'ee dhaaba uummata Oromoo bakka bu'a jedhee biyya bulchaa jiru kana kanan gaafadhu akka inni mana naa bitu miti akka inni makiina naa bitu miti nan gaafadhu an akka inni fayyuuf yaala kana qofa ni mootummaa ta'e xalaan qaama mootummaa bira doon ani galchin jiru dhimma koo kaaminee gandaara kaasee hanga mootummaa federaalaa isa biyya bulchaa jirutti dhimma koo kana beekuu jechuudha xalaa mootummaa naannoo Oromiyaa bira galcheera xalooma qofa naa barreessee deemtee yaalamuu qabdaa gama keenyaan xalaa ka viizaa fudhattee deemtuudhaaf jedhee waraquma xalaa qofa naa barreessee haja dhimalaa yookaan wucii guddaa ministeessadhaan kana biiroo isaarra deemee xalaa kee achi galfadhee jira innis hin baasuma deemtee yaalamuu dandeessa dhee miidhaa kiyya ni beeka. Taklaa qabii goone mootummaa federaalaa walii galaa kana nan beeka isa bira xalaa sana bira galchee jira inni xaluma deeggarsa waraqaarraa kana fe deeggarsa si deeggarra akkamitti miidhamtee qaamni mootummaa keessa mootummaatti jijjiiramaaf hin jedhu kunillee wanni inni wanta kanaa godhan jiru hangammaa kanatti illee nima kadhadhaa wanna tokko inni deeggarsa inni naa godhan jiru. Rakkina isaa kana keessaa akka bahu akka yaalamee jireenya isaa kaleessaatti akka deebi'u furmaanni kan jiru uummatuma Oromoo bira jira. Fayyuu hin danda'a taanaan rakkinni isaa maali maallaqadha. Kanaaf immoo wanti gochuu qabnu dirqama lammummaa keenya waan dandeenyuun bira dhaabannee akka yaalamu taasisuu qabna. Oromoon akkuma qaama isaa fayyifachuu danda'u luka dhaabuu danda'u gargaaree namni kun yaalii boruu larree darbee bultii barbaachisaa nyaata barbaachisaa namni kun kunuunsa barbaachisa waan ta'eef aga dhumaallee akka jireenya isaa mijatu gochuu akka danda'u Oromoof nan dhaama. Saba miidhame kana
saba qaama adda addaatiin mooraaleedhaan dinagdeedhaan qaamaan miidhame kana dogoggora keessan eeggatanii walitti qabaati nama tokko lama ton ta'in walitti qabaati akkuma warra kaleessa sin dhiitaa ture akkuma kaleessa nu malee sin jiraachuu hin dandeenyu warra jedhe as deebi'aatii saba ijaaraa saba miidhame kana ijaaraa reehabiliteetii godhaa deebisaatii hundeessaa dhaabaa. Tamasgen Tsaggaayee qofa miti namoonni hedduu kun amma baakota obbo Qanaasaa yoo ilaaltaniitu ta'e as sabbata nama kabbadee jedhamu spinal cordin isaanii inni hojjetu namatu baatee deema as bahaatii namoota akkasii karaa akkamiinuu miidhame rehabilitation institutionii tokko dhaabaatii ummata kana ijaaraa deebisa yoo kanan ta'uun baanne seenaan asitti gaafata. Ummanni aangoo nutti kennee boorsin harkaa fudhata. Ummanni kun qabsoo bareera. Ummanni kun du'uu bareera. Ummanni kun rakkachuu bareera. Ummanni kun mirga isaa falmuu bareera. Ummata kana shawwannee bira darbuu hin dandeessanii as deebi'aa rakkoo ummataa laalaa. Mucaa kana immoo sabni Oromoo seenaa sinitti ta'a. Seenaa nutti ta'a. Namni tokko otoo jiraatu otoo agartanii qabeenya otoo qabdanii ijoolleen keessan otoo akkas taate maaltu akkasinitti dhaga'amu sinitti dhaga'ame keessumaa warri qabeenya qabdan warri aksesii walquunnamti biyya alaa qabdan ijoolleen biyya alaa jirtan Oromoo taatan obbeektan jijjiirama biyya kanaa keessatti hirmaannaa guddaa gootan diasporaan amma waan adda addaa taasisu kuni Tamasgeniif warreen Tamasgen fakkaatan kana bukkee dhaabadhaati balaa kana irraa hir'isaa. Mootummaan immoo ijoolleen kun yoo karaa seeraa akkaataan kaasaan itti kaffalamu yookaan beenyaan itti kaffalamu yoo hin jiru ta'e miira keessanitti mootummaan yakkamaadha waan ta'eef yakka kana immoo dhiqachuudhaaf uummata miitan adaraa keessan beenyaa kaffalaafi. Jedhee waamicha dabarsaafi an umurii waggaa 28tiin akkan uummata kana keessa okkolee yookaan otoo deemee hin kuufin utuma hin jedhin akkanan okkolee yookaan miilli kun citee wanni ta'uu hin barbaadu hin feene kun hawwii kiyya miti. Kanaaf an uummata kiyyaatiif